jira jedhan jiraattonni aanichaa OMN farra yaada isaanii kennan hongeen beela hammaataa fidee jiraachuu himu Muhammad Faantallee gabaasa qindeesse qaba. Dhaabbanni fayyaa addunyaa rakkoon fayyaa addunyaa irraa Itoophiyaatti hammaatu beeksisee hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom addunyaa irraa bakkeen namoonni miiliyoonaan lakkaa'amu rakkoo fayyaa jalatti kufayyoo jiraateen Itoophiyaa naannoo Tigraay jedhanii jiruun gabaasa qindeessine qabna. Miseensonni caffee Oromiyaa gaafii rakkoo ummataatiin wal qabatu akka hin kaasne dhiibbaan irratti godhamaa akka jiru himame. Caffeen Oromiyaa tibba kana walgahii idilee taa'uuf qophii irra jira gabaasa qindeessine qabna. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa manneen hidhaa garagaraatti hidhamanii jiran dararaan irra ga'uu hammaachuu himaatii jiru. Gama biraan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran 35,000 gara biyyaatti galuuf galmaanii jiru jedhee jira. Na'imaa Umar gabaasa qindeessite qabdi. Naannoo Amaaraa godina Waag Himiiratti lakkoofsi buqqaatotaa daran dabalaa dhufuun gabaafamaatii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gita isaanii Raashiyaa Vladimir Puutin yakkamaa waraanaati jechuun qeeqaniitii jiru. Raashiyaan ammoo jechi Baayiden kun dhiifama kan hin qabnedha jechuun balaaleffatteetii jirti. Bitootessa 17 bara 2022 kun hangafoota oduutii guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Nageenya jirtu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qabnuun isinitti hima oduu waliin Na'imaa Umari. Jalqabarratti hongee godina Baaleetti mudateen aanaa madda walaabuutti lubbuu namaa fi beeyladaa dabraa jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif har'a yaada isaanii kennan hongeen beela hammaataa fidee jiraachuu himu Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Roobni waggaa 3 faddaan citee jedhu jiraattonni kana hordofee hongee hamaa mudateen hawaasni beelaaf saaxilamuudhaan dubbatan jiraattonni aanichaa beelan lubbuun namaa darbaa akka jiru ibsanii jiru. Haalli jiru walumaa galatti addeessaadha baay'ee addeessaadha amma torbaan lamaan kana keessa daa'imman naannoo namni 4 du'ee jira sababa hanqina beelatirraa kan ta'e jechuudha. Gandoonni aanichaa hedduun haala hammaataa keessa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Keessattuu sadarkaa beela cimaa jedhamanii gandooti adda bahanii jiran tokkoffaan ganda hora qorreeti lammaffaan ganda bariisaa jedhamus jira sadaffaan ganda gobeellee afuraffaan ganda arhaajii jedhamus jira shanaffaan ganda madichoo yaaffaa faasirbaa. Gandoonni kun irra jireessan haa hubaman malee gandoonni akka warree arroojii maddaa fi malkaa jedhamanis hongee hamaa keessa akka jiran jiraattonni addeessanii jiru. Hawaasni Oromoo daangaa naannoo Somaalee irraa buqqaafamuun aanaa madda walaabuu ganda maddaa jedhamu keessa qubsiifamanis hongee fi beelan dararamaa jiru jedhu jiraattonni. Aanaa madda walaabuu keessatti horsiisee bultoonni sababa hongeetiin beelladoota waan dheechifatan yoo dhaban qonnaan bultoonni dhabamuu roobatiin qotanii oomishachuuf rakkatanii jiraachuu jiraattota gidduu kanneen yaada kennan ibsanii jiru. Gama dirmannaatiin hawaasa magaalaa Roobirraa mallaqni walitti qabamuun deeggarsi midhaanii kuntaalli 400 qofti aanaa madda walaabuu akka dhaqqabe jiraattonni himanii jiru. Deeggarsi kun gita lakkoofsa uummataan xiqqaa ta'uu isaatiin rakkinichaaf furmaata ta'uu hin dandeenye jedhu. Kanaaf uummata Oromoo bal'aa fi qaama dhimmi kun ilaalu irraa deeggarsa tattamaa akka isaan dhaqqabu gaafatanii jiru. Aanaan madda walaabuu gandoota 22 qabdi. Baay'ina namootaa 100,000 fi 60,000 akka qabdus ragaaleen aanicharraa arganne ni mul'isa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa rakkoon fayyaa addunyaa irraa Itoophiyaatti hammaatu beeksise. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom addunyaa irraa bakkeen namoonni miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo fayyaa jalatti kufan yoo jiraate Itoophiyaa naannoo Tigraay jaanii jiru. Siraat sabaaf dabalata qaba. And in Ethiopia, 6 million people in Tigray have been under blockade by Ethiopian and Eritrean forces for almost 500 days.
Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom biyyoota addunyaa keessaa rakkoon fayyaa biyya isaanii Itoophiyaatti hammaatu ibsaniiti jiru. Itoophiyaa keessatti addatti ammoo naannoon Tigraay naannoo namoonni miiliyoonaan lakkaa'amu rakkoo fayyaa keessa jiranidha jechuun eeraniiti jiru. Rakkoon Tigraay suukaneessaa ta'uu ibsuun haala naannicha keessa jiru akka addunyaan hin argineef mootummaan federaalaa guyyoota 500 naannicha marsee cufee jira jedhaniitis jiru. Baatilee sadan darban deeggarsi midhaan nyaataa kamuu gara Tigraay hin seenne kan jedhan Dr. Tedros Adhanom dhaabbanni fayyaa addunyaa kan beekum dhaabbileen fayyaa Tigraay 3-4ffaan barbadaa'uudha jedhan. Namoota 40,000 vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessatti argamuuf wal'aansi taasifamaa akka hin jirres eeraniim dachee irraa namoonni miiliyoonaan lakkaa'amu rakkoo fayyaa jalatti kufuun kan Tigraay caalu akka hin jirres ibsaniiti jiru. Yes, I'm from Tigray. Ani naannoo Tigraay irraa dhufe rakkoon kun ana maatii fi hiriyoota kiyya akka dhuunfaa kiyyaatti ni tuqa. Garuu ani daayirektara dhaabbata fayyaa addunyaa waan ta'eef bakka rakkoon fayyaa jiru kamuu eeguu fi beeksisuu dirqama qaba. Protect and promote health wherever it's under threat. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba bara 2022 xalayaa dhaabbata fayyaa addunyaatiif barreesseen qeeqa Dr. Tedros Adhanom irra deddeebiin dhagaamuun fudhatama dhabsiisee ture. Weerara Raashiyaa Yukureen irratti taasifteen dhaabbileef hojjettoota fayyaa irratti haleellaawwan gahan 43 galmeeffamuu kan ibsan Dr. Tedros Adhanom haleellaan dhaabbilee fi hojjettoota fayyaa irratti raawwatamu akka dhaabbatus yaamicha taasisaniiti jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa magaalota Yukureen hedduu keessattis daandii dhiyeessii banee jiraachuu ibsaniiti jiru. Just as we continue to call on Russia to make peace in Ukraine, miseensonni caffee Oromiyaa gaaffii rakkoo ummataatiin wal qabatu akka hin kaasne dhiibbaan irratti godhamaa akka jirutu himame. Caffeen Oromiyaa tibba kana walgahii idilee taa'uuf qophiirra jira. Maddeen caffee Oromiyaa keessaa maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti walgahii kana irratti gaaffiilee fi komiiwwan ummataa akka hin kaane taasisuuf hojjetamaa jira. Dabballoonni biltsiginnaa damee Oromiyaa miseensota caffee irratti dhiibbaa guddaa taasisaa akka jiran ibsanii jiru. Waldhibdeen biltsiginnaa keessatti babal'ataa dhufuun rakkoon nageenyaa hammaatu ajjechaan abbootii gadaa karrayyuu qondaalota olaanoo biltsiginnaa Oromiyaatiin raawwatamuun akkasumas hattummaa fi saamichi caasaa mootummaatiin raawwatamu dabalaa dhufuun dhimmoota jajjaboo mootummaa harkaa qaban keessaayi. Gaagaamni siyaasaa waliigalaa biyyattii unkuraa jirus sodaa guddaa akkuma ta'etti jira. Biltsiginnaan damee Oromiyaas rakkoo kanneenii fi kanneen birootiin muddama keessa jira jaame. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa manneen hidhaa garagaraatti hidhamanii jiran dararaan irra ga'u hammaachuu himani. Mootummaan Itoophiyaa immoo lammiilee biyyattii 100,000 caalaa biyyatti deebisuuf akka jiru beeksisee jira. Dabalanni oduu kana akka itti aanutti dhiyaata. Torbaanotaaf suuraa fi viidiyoos ta'ee sagaleen isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irraa dhabamee kan ture. Lammiileen kunneen tibba kana haala duraan irraa adda ta'een humnootii tikaa biyyattiitiin sakatta'insi cimaan irratti gaggeeffamuun bilbilli harkaa irraa guuramuu himani. Lammiilee kanneen gidduudhaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork har'a dubbise haalli qabiinsi mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiru akkaan hammaataa tahuu dubbatani. Kutaa itti hidhamanii jiran irraa guyyaa guyyaan gadi baafamuun erga sakatta'amanii booda gara kutaa birootti dabarfamaa akka jiran himani. Feestaaliidhuma duraan dirratti maratanis mulqamanii qullaatti hafuu dubbatu. Akkasuma nyaataa fi dhugaatii gahaa argachaa hin jirru jaani. Dhalataan Oromoo mana hidhaa Xariiqal Karjii Jaamuu irraa dubbifnee gara biyyaa galtu jechuun imbaasiin torbee kana maqaa isaanii galmeessaa fi mallatteessisiisaa akka ture hima. Haa ta'u malee hamma ammaatti wanti qabatamaan raawwatame hin jiru jaa. Mana hunda raambara hunda gara nama 100,000 waa ga'u farakatti galgalaa fi nama dabbaasanii fattashanii mana raasi baasan sanis hin deebisan ammaas waan dho'ifattallee narkata. Amma gaa foormiillee gunne eega jawwaala mobaayila nurraa guurame. Imbaasiin dhufte torbaana kana guutuu bakka hunda deemanii foormii guuttisiisan ni galchina jaanii waan amma gaafa eegalan hin agarre ga'a. Gama birootiin dubartoonni mana hidhaa Jiddaa Shumeesii irraa dubbifne haalli isaan keessa jiran hammaataa ta'uu himani. Mana hidhaa Jiddaa Shumeesii keessatti hidhamanii kan jiran dubartoonni kunneen kutaa tokko keessa namoota 150 akka jiranii fi isaan keessatti kanneen ulfa qaban namoonni 4 akka argaman dubbatu. Irra hedduun isaanii mana hidhaa sana keessa turtii ji'a 8 kan qaban yoo ta'u muraasni isaanii waggaa tokko ol achi keessa turuu himti. Dhalattuun Oromoo isaan gidduudhaa OMN dubbise.
Hello, cufamtee turtee mee kutaa ati keessertu keessa dubartoota nama meeqaan jirtan? Kutaan akka ati keessertu isin keessertaniitu yoo waliigala meeqaa jira Jidda keessa? Nuti nama 50 wajji jirra. Nama 50 jirra. Uffata takka hin qabnu nuti nama uffata takka hin qabne nama birrii takka hin qabne saabunaa waan bitannu hin qabnu qarshii takka hin qabnu hararraa qabamne akkasitti adaatu uffata namni takka nu kanneen jira. Uffanni kun as keessa nurra dhumee jira. Haalli qabiinsa mana hidhaas akkaan yaaddessaa ta'uu himtee jirti. Dhalattuun saba Amaaraa Tambiraa dubbifne turtii hamma mana hidhaa kana keessa turre keessatti namoonni 4 lubbuun dabranii jiru jetti. Kanneen rakkoo xiinsammuutiif saaxilamanis jiraachuu himtee jirti. ሰዎቹ ለምንድን ነው የሚጮሁት? የሆነ አደጋ ምልክት መብራት እንትናል ተባቂው የለችም በር ያንኳኩ እየጮሁ ነው። ከኛ ጋር ምንም ነገር የለም። ተበከኛ ምንም ነገር የለም። መጥተው አይጠይቁን ምንም አይሉን። በሌላ ቦታ የሚጠየቁት እንሰማለን እንጂ እኛን ትራሽ ጠይቀውና ማቆመጥተው እዚህ ቦታ ማለት ነው። ሁላችንም በጣም ታነነ ያኔም ግን ከዛው ይወጡታ የሞቱ አሉ ወገኖቻችን። እዚህ እርጉዞች የሚሰቃዩ አሉ። አዛ ላይ የሚያብዱ አሉ። ራቡም እዚህ ላይ ይታወቃል። የሞተ ሰው ከኛ ጋር 4 ናቸው አለ 4 አሉና የሞተ ሰው Imbaasiin dhufee nu dubbisaa hin jiru rakkoo keenya nama itti himannu hin qabnu kan jaan dubartoonni kunneen dhimma gara biyyaa galuu irratti gama imbaasiitiinis ta'ee gama qaama mootummaa biyyattiitiin wanti ifatti nutti himame hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaatiin lammiilee biyyattii Saawuditti rakkoo keessa jiran 100 caalaa biyyatti deebisuuf qophiin xumuramee jee. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii har'a ibsa miidiyaaf kennaniin yeroo ammaa haala lammiilee kanneenii sakatta'uun hojiin galmeessuu hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Lammiileen 35,000 deebi'uuf galmaanii jiru. Yeroo gabaabaattis gara biyyaa ni deebi'uu jaani ambaasaadar Diinaa Muftii. Naannoo Amaaraa godina Waag Himraatti lakkoofsi buqqaatotaa daran dabalaa dhufuun gabaafame. Sababa buqqaatiin uummataa dabalaa dhufeen gaaga'amni namoomaa hammaataa dhufuu isaa godinichi beeksise. Aanaaleen godinichaa Tigraayin wal daangessan humnoota Tigraayin waan dhuunfatamaniif lakkoofsi buqqaatotaa dabalaa dhufe 54,000 caaluu godinichi hime. Buqqaatonni kunniinis magaalaa godinichaa kan taate Saqotaa keessatti gargaarsa gahaa malee gaaga'ama namoomaa hamaa ta'eef saaxilamaa jiru jechuun raadiyoon Jarmanii gabaasee jira. Humni addaa Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalii akka bahuu jiraattonni hiriira bahuun gaafatan jaame. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti hiriirri mormii kun aanaa Dibaaxii magaalaa Barbar keessatti adeemsifame. Jiraattonni hiriira mormii kanaan humna addaa naannoo Amaaraa cimsanii kan balaaleffatan yommuu ta'u yeroo gabaabaa keessatti naannichaa akka bahus gaafataniiti jiru. Hiriira mormii sanaan dura humnoonni naannoo Amaaraa uummata naannicha jiraataa jirutti dhaaddataa akka turan maddeen keenya himaniiti jiru. Sodaa humnoota nageenyaa naannoo Amaaraa kanaan barattoonni illee manneen barnootaa irraa hafanii jiru jiraattonni. Kun osoo kanaan jiru har'a ganama aanaa Dibaaxii bakka bishaan adii jaamutti humnootiin naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo 18 konkolaataa irraa butanii akka deeman jiraattonni himaniiti jiru. Dhimma kana irratti aangaa'ota naannichaa dubbisuuf yaaliin taasifnee hin milkooyne akka arganneen yaada isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu teenya xumuraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gita isaanii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin yakka waraanaati jechuun qeeqani. Raashiyaan ammoo jechi Baayiden kan dhiifama hin qabne jechuun balaaleffattee jirti. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin ammoo biyyoota lixaa irraa deeggarsa barbaanna jedhanii jiru. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa qindeessee jira. I want to begin by thanking President Zelensky for his passionate message this morning. weerara Raashiyaa Yuukireen irratti bante hordofuun Raashiyaa irratti oggora garaagaraa kan buusaa jiru bulchiinsi Joo Baayiden ginni isaanii Raashiyaa yakkama waraanaati jechuun qeeqeeti jira. Joo Baayiden kana kan jiran dhimma waraana Raashiyaa fi Yuukireen irratti kaleessa White House irraa yeroo ibsa gaazexeessitootaaf kennanitti. Jecha Joo Baayiden jedhaniif deebii atantamaa kan laatte Raashiyaan jechi Baayiden kan dhiifama hin qabnedha jechuun balaaleffatte. Itti dabaluun Ameerikaan addunyaa irratti namoota 100,000 lakkaa'amu fixxee jirti jette Raashiyaan. Pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin
walgahii koongirensii Ameerikaa irratti karaa viidiyoo koonferensiin kan dhiyaatan yommuu ta'u yeroo isaan viidiyoo mul'atan miseensonni koongirensii Ameerikaa teessumarraa ka'uun simatanii jiru. Pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin dubbii dubbataniin miidhaa waraanni geessisaa jiru ibsanii biyyoota lixaarraa deeggarsa dabalataa barbaanna jedhaniiti jiru. Raashiyaan weerara banteen samii Yuukireen madda du'a namoota kumaatamaa goote jechuunis dubbatanii. Zelenskiin addatti pirezidaantiin Ameerikaa Baayidaniin ati hoogganaa biyya keetii hoogganaa addunyaa akka taatuun hawwaam hoogganaa addunyaa ta'uun hoogganaa nagaa ta'uudha jechuun faarsaniiti jiru. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Volodimir Zelenskiin yeroo haasaa koongirensii Ameerikaaf taasisan kana viidiyoo Yuukireen waraana duraa fi boodaa qoodaniiti jiru. Viidiyoo mul'ate kana booda miseensonni koongirensii USM galma keessa turan miirri isaanii tuqamuu CNN gabaaseeti jira. Miseensa koongirensii USA keessaa tokko kan ta'an Mikaa'el Maakaa'ul viidiyoon sun miira namaa jeequu himuun kan naaziin Jarmanii raawwate fakkaata jechuun ibsaniiti jiru. Ameerikaan humna waraanaa Yuukireen cimsuuf doolaara miliyoona 800 ol kan meeshaalee waraanaa akka farra xayyaaraan farra haleellaa fi diroonii bituuf gargaaru arjoomuuf waadaa seenteeti jirti. Yaada pirezidaantii Joo Baayiden ilaalchisuun ibsa kan kennan dubbi himtuun Waayit Haawus Jeen Saakiin Baayiden Puutin yakkamaa waraanaati jechuun dhuguma isaaniitiin kun tarkaanfii gara jabinnaa abbaa irree hamaadhaan weerara biyya biraa keessatti raawwatameedha jechuun ibsaniiti jiru. Weerara Raashiyaa Yuukireen irratti banteen humni waraanaa Raashiyaa itti yaaduun namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu isaa murteessuuf Ameerikaan yaadaa jirti jechuun ministeera dhimma alaa biyyattii Antoonii Bilinken himaniiti jiru. Qoqqobbii fi akeekkachiisa biyyoota lixaa kan hordofuun pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin biyyoonni lixaa olaantummaa idil addunyaa argachuuf Raashiyaa dhiibaa jiru kun ammoo hin milkaa'u Raashiyaan of duuba hin deebitu jedhaniiti jiru. Ajajaan dhaabbata tikaa Raashiyaa Sargee Naashiriikiin birmadummaan Raashiyaa kabaja lammiilee isaanii ta'uu erga ibsanii booda haala kana keessatti Raashiyaan of duuba hin deebitu jedhaniiti jiru. Gama biraan Raashiyaan weerara Yuukireen irratti banuu hordofee manni maree Awurooppaa kan mirga namaa dimokiraasii fi olaantummaa seeraa irratti dalagu Raashiyaa miseensummaa irraa ittisuu beeksiseeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.